الله وبركاته. جرجرتو كبجمتو hordoftoota tamaatiiwwan chaanala seerutu bakka fi kallattii jirtan maratti nageenyi rabbii guddaan isin bira haa ga'u isinin jedha. Ani seerutu bidha. Warri jalqabaa chaanala kanatti dhufaa jirtan subscribe gochuun maatii kabajamoo fi jaalatamoo seerutu bitti dabalamaa isinin jedha. Anilleen isin simadha. Egaa guyyaa har'aa kana akkuma asirratti argaa jirtan kana alaabaa garaagaraa tan Somaaleedha, tan Oromoo, tan Itoophiyaa alaabama barbaadan tokko jechaadha. Bilbila keessan irratti osoo deemtanii appilikeeshina keessaa waa buusuu hin taanetti bilbiluma keessaniin akkaataa itti hojjetattaniin isinitti argisiisa. Akkasumas baatii ramadaanaallee dhufaa jirti. Kanaaf akkaataa itti ji'aa fi urjii keessatti hojjetatan isinitti argisiisa. Ani seerutu bidha, na waliin tura. أنا دفو بقى تاسس من يا رمضان. أنا دفو بقى تاجي قرانا. بيوني كان كيسو منا هل كان كدابة قرانا. نمازي كيسن الكاو نهاقلو ربي نولانا. أنا دفو بقى تاسس من يا رمضان. درستني hojii kana hojjechuudhaaf Pixlab kana keessa seentu aappii Pixlab jedhu kana jechaadha. Kanaan duras barsiiseen ture, yeroo lamaaf deddeebi'ee barsiisee jira jechaadha. Waa'ee aappii kana kutaa sadaffaadha. Pixlab kana keessa seenna. Erga keessa seenne haala kanaan nuuf fida. Okay tan jettu tana dhooyinee keessaa baanaa jechuudha. Haala kanaan naaf fidee jira jechuudha. Alaabaa tokko hojjedheetiin isin argisiisa. Duraan dursa alaabaan hojjedhee isin argisiisa jechaadha. Background asirra jiru kana keessatti. Okay, alaabaa hojjechuudhaaf as jidduu kana dhuftanii jechaadha. Wanta jidduu jiru kana irra dhooytanii sana booda asirra dhooytu jechaadha. Shoppis kan jettu kana irra shoppis tana irra dhooyna. Haala kanaan nuuf fida. Erga inni haala kanaan nuuf fide as irratti dhawannaa jechaadha tajidduu tana. Sana booda tajidduu sanirra erga dhawannee bifa kanaan nuuf fida jechuudha. Kanniin keessa roga afree asirra jirtu tana filanna. Tole erga haala kanaan filannee saayiza kanaan nuuf fida jechuudha. Saayiza kanaan erga inni nuuf fide maal goona? Raayitii itti goona jala kanatti. Okay, raayitii itti godheetiin jira jechuudha. Amma raayitii erga itti godheetiin hin geesse maaliin godha? As qabeetiin fuulduratti harkisaa jechuudha. Saayizii akkanatti asin deebisa akkanattiin harkisaa jechuudha. Sana booda hoo kana qabeetiin ammas itti ol deebisaa jechuudha. Haala kanaan ergasii gidaara gamaa gamanatti ni maxxansaa jechuudha. Haala kanaan maxxansee jira jechuudha. Amma asitti adiidha jechuu kun fakkeenya alaabaa abbaa gadaatiin hojjedhee isin argisiisa jechuudha. Amma tanarratti alaabaa abbaa gadaa hojjedhee isin argisiisa jechuudha. Erga haala kanaan asirratti akkana godhee maaliin godha? Isuma kana jechuudha. Sararuma adii kana asirratti koppii godha. Koppii godhee bakka lamatti baafadheen jira jechuudha. Kinoo bakka lamatti naa bahee jira jechuudha. Kan bakka lamatti naaf ba'e kana akkamiin godha? Sarara kana akkana xiqqoo gad harkisa asirratti jechuudha. Akkattiin gad harkisa. Sana booda kanas akkanatti waliin tuqaa jechuudha. Amma haala kanaan saayizi isaa waliin tuqeetiin jira. Kan jalaa kuni waan haalaan adii ta'eef amma kan jalaa kana irraa hin jijjiiraa jechuudha. Kan jidduu gurraacha, kan gubbaa diimaadha, kan jalaa adiidha jechuudha. Kan jidduu kana gurraachatti deebisa. Sarara jidduutti irraan dhawaa. Sana booda mallattoowwan jala kanatti argaman kana keessa akkana oofee, akkana soofee, asoofee kalar kan jedhu kana irratti dhawaa jechuudha. Yeloon kararratti dhawu haala kanaan naaf fida. On godhee bakka tana bana jechuudha. Sana booda banamee jira jechuudha. Bakki sun banamee amma diimatee jira jechaadha. Diimaan kophaa ifiitti as jira. Adiinis kinoo as jira jechuudha. Amma kuni adiidhaami. Adiin gara jalaa haa aanu. Adiin akkasuma na fakkaata alaabaan abbaa gadaa. Sana booda diimaan gubbarra aanee jira jechuudha. Tole erga diimaan gubbarra aanee ammas adii kanatti gabbu'eetiin koppii godha. Adii kana mallattoowwan as jala jiran kana keessa akkana soofee koppii tan jettu tana irra dhawa.
adii lama godhee jira jechuudha. Adii lama yeroon an koppii godhu utwaaleetuma ifiinuu gubbatti bahee jechuudha adiin. Amma adii kana sarara adii kana irra dha'ee jechaadha kan gubbaa kana. Sana booda mallattoowwan as jala jiran kana keessaa akkana oofee ammas kalar tan jettu tana irratti dhawaa jechuudha. Kalar tan jettu irratti dha'eetiin jira. Sana booda oon godhee bakka tana bana. Kinoo banee jira jechuudha. Akkana oloofee sana booddee kan gubbarraa suni akka gurraacha ta'uu godhaa jechuudha. Kinoo akkam argitan kana alaabaa abbaa gadaa asumatti hojjadheetiin jira jechuudha karaa laafaadhaan. Kinoo alaabaan abbaa gadaa haala kanaan hojjatamaa jechuudha. Akkam argitan kana kinoo alaabaa abbaa gadaa karaa laaftuudhaan hojjatuu dandeettu jechaadha. Sarara isaa saayizii isaa seeraan wal qixxeeffatanii kinoo haala kanaan osoo gara takka hin dabne alaabaa abbaa gadaa hojjatuu dandeettu jechaadha. Yoo isin dhibbe baagiraawundiin duuba kana raddeeffattanii sana booddee baagiraawundiin duubaa sun akka isinii wajjin hin buune jechaadha. Jidduutti galchee isin argisiisa xiqqeesse akka isin sirritti gabaabbattee bareeddee isinii dhuftutti jechuudha. Kinoo alaabaa abbaa gadaa haala kanaan hojjetatuu ni dandeettanii isiniin jedha. Isinillee karaa laafaadhaan jechuudha ifin rakkiftan laaftumatti alaabaa bilbila keessan irratti hojjetattanii gabbuufatuu ni dandeettu isiniin jedha. Kinoo haala kanaan saayizii isii hunda wal qixxeeffattanii alaabaa abbaa gadaa bifa kanaan hojjettanii sana booddee gabbuusaa jechaadha. Alaabaa abbaa gadaatis gadiin buufadhee jira jechuudha. Kinoo galarii tole amma alaabaa abbaa gadaa hojjadhee xumuree jira jechuudha. Amma alaabaa tamiin hojjadha. Amma alaabaa Soomaaleetiin hojjadhee isin argisiisa. Alaabaa Soomaaliyaa. Okay, koppitan jettu sanirra tuuxa. Sana booda asirra dhuftanii jechuudha. Tanuma akkana harkiftan sana booda qacceessaa qabdanii akkatti itti ol laaffiftanii akkana dheeressitu. Sana booda akkana gootanii jechuudha. Kinoo akkuma duraatitti saayizii isaa wal qixxeeffatanii sana booda raayitii itti godhattu. Erga raayitii itti godhattanii kanuma koppi gootan. Kinoo amma koppi godheetiin jira jechuudha. Kan jalaa kana magariisa deebisa jechaadha alaabaa Soomaaliyaa waan ta'eef. Kan jalaa kuni bulee deebi'a jechaadha. Kinoo kalarri tan jedhu sanirra dha'ee fakkeenyaaf isinittiin argisiisa. Mallattoowwan as jala jiran kana keessa kalar tan jettu tana dhoytanii qalamii isii filattanii jechuudha. Sana booda oon gootan asitti. Erga oonii gootanii akkana sooftanii tan Soomaaliyaa jechuudha. Kinoo tanarra dhoytu jechaadha. Sana booddee akkana gadooftanii asirra gaddeebiftan. Ammas ta gubbaatillee akkana jirti. Akkanatti gadooftanii jechuudha. Kinoo saayizii isii haala kanaa wal qixxeessuuf jechuudha. Kan Soomaaliyaa kalariin isii tokkuma waan ta'eef haala kanaan kalariin isii tokkuma jechuudha. Kan Soomaaliyaa kararii wal addaa miti. Kalarri isii tokko jechuudha. Haala kanaan kan Soomaaleedhaas erga akkana godhee xumure saayizii isii haala kanaan erga walitti qixxeeffadheetiniin jedhe sana booda hoo urjii akkamitti itti fiduu danda'a? As keessa mallattoowwan jirtu kana keessa kana deemtanii as dhumarratti edit tan jettu wayii jirti. Isii san irra dhoytuu jechaadha. Edit tan jettu tana irra dhoytanii jechaadha yeroo takkaaf. Yeroo isirra dhoytan haala kanaan fida. Amma inni haala kanaan isinii fida as keettanii sana booda urjii as jirtu tana filattuu jechaadha. Urjii tanarra filattanii kinoo urjii haala kanaan itti fiddaniiti irra kaayattuu jechaadha. Amma urjiin tanaami urjii tana achi kaadheetiin amma tana koppii godhee fidaa jechuudha. Urjiin tana sana booda koppii godheetiin jalatti gad dabarsatan duraa sana. Ergan jalatti gad dabarfadhe sana booda urjii irran dhawaa. Urjii gubbatti ol deeffadha. Urjii ergaan gubbatti deeffadhe akkanaa soofeetiin
asirratti kalartan jechuudha. Urjii tana ni addeessa. Sana booda alaabaa Soomaaliyaa kinoo alaabaa Soomaaliyaa kinoo haala kanaan urjii irra keettanii karaa laafatti hojjechuu dandeettu jechaadha, bilbila keessan irratti osoo gara biraa hin deemin. Amma mee akkamitti baatii fi urjii akkasumas ji'a wal keessatti hojjannaa kan jettaniif ammas isinittiin argisiisa jechaadha. Urjii fi baatii hojjannaa. Sana booda urjii fi baatii hojjechuudhaafis shoppis kan jedhu kana irra dhooyna. Ergasii jidduu kana dhooyna. Sana booda as jirtu tana filannaa jechaadha. Mallattoo as jirtu tana erga haala kanaan filannee isii tana raayitii irratti godhanna jala kanatti. Ergasii mallattoowwan as jala jiran kana keessaa akkana oofne shoppis tan jettu filannaa jechuudha. Kinoo mask tan jettu tana filannaa jechaadha. Erga isii filanneeti on goonee bakka tana banna. On itti godhannaa jechuudha. Erga on itti godhannee haala kanaan sarara itti nuu mara. Sarara itti nuu mare kana akkana keessa xiqqoo oloofna jechuudha. Oloofna hangasitti nuu muree jechuudha. Kinoo amma qal'atte jechuudha baatiin argitanii. Sana booda raayitii itti godhanna. Amma raayitii itti godhee jala kana qabee ol garagalchaa jechuudha. Akkatti kinoo haala kanaan akkanatti ol garagalfadhee jira jechuudha. Amma ol garagaltee jirti. Sana booda akkana as deebisee shoppis tan jettutti deebi'aa jechuudha. Erga shoppisitti deebi'ee irrattiin dhawadhee mallattoo as jirtu tana jidduu tuqee urjii fudhaa jechaadha. Amma urjiin kinoo as jirti. Urjii irratti dhawa. Sana booda urjii irratti ergan dha'ee haala kanaan gubbaa galcha. Raayitii asitti itti godha. Raayitii yookaan itti godhe kinoo urjiilleen as naa dhufee jira jechuudha. Akkana walitti achi oofee xiqqeessee kinoo haala kanaan irra kaa'ee jira jechuudha. Mee fakkeenya akkanatti yoo addaatee seeraan isinitti mul'atu didee diddiimessee isinitti argisiisa. Baatii jala jirtu tana nin diimessa. Kinoo baatiin haala kanaan jirti jechuudha. Eshi qooya. Mee baatiin haala kanaan haateettu urjiinis kinoo kalartan jettu tana irratti dha'eetumaan haala kanaan diimeffattani kinoo bifa kanaan urjii fi baatiillee hojjechuu dandeettu jechaadha. Haala kanaan hojjettanii jechuudha urjii fi baatiillee karaa salphaadhaan. Sana booddee gabbuufatuudhaaf ni beeytan jedheetii yaada. As jirtu tana dhooytanii sana booda saving jettu dhawattu jechaadha. Kinoo haala kanaan ergasii asirratti save wanta jedhu jira. Save tana dhooytu karaa laafaan akkasitti hojjetatuu dandeettu jechaadha. Kinoo baatii tana amma ni addeessaa. Kinoo haala kanaan addeeffattanii kinoo haala kanaan baatiillee hojjetatuu dandeettuun isiniin jedha. Ani seeruu tuubiidha. Waan hanga ammaatti na daawwattaniif galatoomaa horaa bulaa. Dheebanaa nagaan naa tura. Salaamu alaikum.